qabsoon hin jalqabne Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii anis nagaan jira. Qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha. Isin fayyaa jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin shookaa cilfaa biraddistii hundumtuu nagaadha. Bagga nagaa taatanii egaa har'a akkuma beekamu viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Kaleessa viidiyoo hojjedheen ture. Kaleessa malee dheengadda viidiyoo tokko hojjedheen ture. Daa'ima dahamtee dhalattee guyyaa tokkotti magaalaa Baambaasii qabalee duwwaa lama bakka awwaalcha musliima jedhamutti gatamte jedhee viidiyoo hojjedheen ture. Gorsa ta'ullee kenneen ture. Har'as immoo viidiyoo wal fakkaatuma sanii daa'ima asirratti argaa jirtan kana magaalaa Yaballootti jechaadha godina Boranaa. Keessatti gatamtee bosona keessatti osoo boossu namni argee fuudhee gara waajjiraa geessan jedhan daa'ima kana. An kana ajaa'ibe namni keenya bara kana keessa qoshaashaa seetammoo nama maaf gattu. Daa'imni maaf gatamti? Hindee. Meeqatu bar daa'ima dhabee bu'aa jira dhaluudhaaf. Meeqatu har'an galeedaa boruun galeedaa jedhe umrii isaanii biyya namaatti illee dhufe biyya namaa jirullee shamarran hedduun ilmoo malee hafan meeqatu jira. Itoophiyaa bakkeessa illee taatee amma shamarran heerumaan jirtu. Mee shamarran tufe masii miidiyaa irra jiran laala hundi isaanii gurguddoodha garuu heerumanii ilmoo hin qaban. Dhiirri keenya gurguddaan miidiyaa irra jiru kun ilmoo hin qabu. Tokkotu ijoollee agasan ijoollee amma lafaa dhuftu kanatu fuudhaa jira. Malee warri kuwa fuudhee ilmoo hin qabu. Qooyi kan ajaa'ibdani haga yoomiti dhalli namaa nama gata akkanatti. Dhugaa warri magaalaa keessatti harma daa'imatan argitan kunuunsa dhugaa daa'imatan guddisaa fudhate. Guddisaa bakka madagoo keessatti mana keessanitti illee fuutanii guddisuu sodaattanii fakkeenyaaf gaa'illi namoonni tokko haati manaa tokko daa'ima akka kana hin sobdaa keetii bakkeetti dhashiteetii fuddee dhufte jedhanii waan wal dhabdee waan mana keessatti akka uumamneef fuudhatii waajjira madagoo daa'imanii keessaa haa guddattu. Guddisaa dhugaa yoo daa'ima bakka horii akka tanaa tan afaan hin qabne duudaa tana yoo hin guddisne ta'e yoo hin jiraachifne ta'e waaqayyoo maal nuun jedha. Waaqayyoo ija kamiin ilaalla nuti. Gaarummaan nu biyya lafaa irratti facaafannee biraa deemuu hin dhukamidha. Yoo kana ta'e dhugaa Itoophiyaa keessa jiraadhaan fudhadha daa'imman akkanaa tana. Hin fudhadhee guddisa. Maaliif mucaa tokko qabaa wajjiinan guddifadha dhugaa. Boru waan nama mudatu hin beeku. Boru akkamitti akka hin du'u hin beeku. Kanaafuu adaraa keessan dubartoonni keenyas ta'ee dhiirri ilmoo keessan hin gatina. Dhiironni illee dubartiitu ulfeessitanii irraa hin fagaatina daa'ima keessan. Irraas hin gaafata rabbi amma ishiitu gatee ishiitu haadhatu gate jedhamee haa haasa'amu malee atillee harka keessaa qabda abbaadha waan ta'eef deessee irratti gatuu ulfeessitee kaatee gatuun ganuun baqachuun akka waaqa biraa si gaafatu. Amma daa'imti tun jabduudha daa'ima xiqqaate ji'a afurii oliiti malee kanaa gadii miti. Daa'ima ganaan gahanii akkamitti gatan? Akkamitti? Hindee. Ookii amma ani akka garuu akka yaada kootitti tilmaame tarii laala umrii ijoollummaatiin daa'ima hin godhatinaa gaa'ila hin godhatinaa gaafa jedhamu dhugaadha dhugaa. Maaliif bakka kinoo yaada malee naatoo tokko malee daa'ima ganna. Kanaafuu adaraa keessa daa'ima kana guddisaa warri Boorana dhugaa hin gatinaa. Hin dhiitina bakka guddisuu qabdan madagoo geessitanii akka guddattuu hordoffii cimaa guddattee illee bakka isiin geette nu agarsiisuu qabdan fuulduratti. Bakka barsiisuudhaa fi barnoota daa'imman tana barbaachise barnoonni daa'imman tana barbaachise yoo saappoortii ta'ellee hin deeggarra jechaadha gaafa jabaattee of guddattee barumsaaf geessetti ammaaf garuu kunuunsi akka godhamuuf abdii qabna. Maaliif yoo jenne amma biyya keenya keessatti deddeebi'aan ni mul'atu daa'ima dahanii gatu sila qoyi ani ka beeku dur qoshaashaa gata namni amma bara kana keessa garuu dhala namaa gataa jirra. Naatoo tokko malee qaanii tokko malee sodaa tokko malee ol fuunee daa'ima gataa jirra. Dura of eeggannoo godhaa maaloo hin ciisina bakka gaa'ilaan dura illee dhiira wajjin yoo gaa'ila keessatti heerumtee sitti si gate illee maatii kee wajjin jirta maatii si beekatti seerumsiisanii miti fudhattee galta hin gattu. Kan dhiirallee ilmoo kee yoo haati manaan barbaadu narraa fudhu siin jette fuudhii akka watti kenna haadha keef kenni haa guddifattu. Hindee guddisi bira taa'iti haadha kee bira
qarqaarinaa dhaqee wantoota barbaachisii godhuu dandeettaati kee daa'ima kanaaf waan barbaachisii guuttee ati immoo bira dhaabat bira teettee guddisuu qarqaaruu qabdaa dhaqee biratti fudhatte malee daa'iman gatanii bineensi osoo nyaate an dhugaa ga'uun bakka mo'anii wanni surunna jedhu maal seetan beeta waa tokko bosona daaritti gatanii odoo daa'imman tana bineensi nyaate mee maaltu namatti dhaga'ama seenaa yoomiyyuu garaadha nan baaneen akka waan ilmoo kiyyaatitti surunna jedha yoo laalu inna ilmoo dhaltanii bosona keessa kaa'u maaliif akkamitti bakkeetti garaan dhale ani daa'ima kilaasima keessatti ol galfadhee raffise bira gadi baay'ee gatti ol deebuttuyyuu na cinqa wayi kufaa wayi boo'aa wayi rifata irriba keessa baannanii yaada akkasiin na dura dhufa namni garuu dhalee fuudhee bakkeetti yoo gaatu akkamitti garaa jabaattu naante dukongorra gurguddaan isin hojjettan keessa tokko kanaadha biyya lafaa bor dhiistanii deemtu addunyaa tana gattanii deemtu fudhattanii deemtan erga dhalte ji'a 9 garaatti baatte ji'a 9 sanuyyuu nama dura deemuun hin qaanifanne deesse mitiidhanillee deesseetiin kaatee guddiftee ji'a ganaatiin geesse haatumti garaa jabaatte gattu sun akkamiiti dhuguma lubbuun jirti moo haati tun da'umsa irratti irraa duutee namni biraa fuudhee guddisee har'a bakkeetti gate mee waan kanarraa ibsanuu godha dhugaa warri daa'ima kanaa beektan magarri magaalaa Yabaloo keessa jirtan Boorana jechaadha mee waan kanarraa ibsanuu godha dhugaa namatu dura haati irraa duuteetini namni guddisee ammaan ga'ee jibba gatammoo mee nutti maa waan jiru kana garraa guddisee sunoo uummatatti maa himatee na qarqaaran jenne maaf gata odoonuma akkasillee ta'e jechaadha ana garuu gaafii gurguddaa wanni natti uume tokko kanaadha jechaadha maaliif erga deenne maaf ganna maaf qabnee kunuunsuu dadhabna dura maan ganne gurgisa ulfaasa ma ulfa baasuu dhabde maa of eeggannoo meeshaa qoricha ulfa itti fayyadamuu dhabde har'a erga guddattee agana geesse daa'ima bareeddu tan daa'ima 4 bakkee bashannantee galuu geesse deemuudha kaatee garaadhaan galootu tan garaan akkamiititti fuudhee bosona bineensa jala kaa'a ishi qeerransi amma odoo argee amma bosona daariitti qeerransi dhuga daa'ima argatee niisu qeerransi dhiiga dhuga waan ta'eef daa'ima kamuyyuu fuudhee ajjeesee dhuga foon illee nyaachuu baatu dhiiga dhugee gatachumatti kanuma akkasumas immoo bineensottumti jeedalli minaaminuu nyaatti maa dhiistii fudhattee bosonatti harkistii daa'ima inde akkam garaa jabaanne garuu waa'een imaalluun jedha kana laalatu nutti dheekkame dhaloon daa'imman dhalachaatu hin jirtu takkatu dhalee gataara hinuu dhalachaa hin jiran Itoophiyaa keessatti namni dhashaa hin jiru jireenyi sodaate namni dubartiin heeruma dhiiste dubartiin heeruma dhiiste sasaaddadde biyya namaatti dulloomte dhumte dhiirri keenyallee fuudhuu dide waraanatti dhume namni dhalataatu hin jiru hagumti jirtu sunuu deessee gataa jirti kunuunsaa dhugaa daa'imman kana biyyaafillee barbaachisaadha boru biyyattii tana namni dhaalu hin jiru namni gurguddaan jalaa dullooma xixiqqaan dhalaan jiru heerumaan jiru fuudhan jiru biyyi hoo booddee lafa duwwaatti hafaa jirti jedha yaadaan gurguddaan biraa deemna hin duuna warri lafaa dhufoo kada hin gatee ajjeesaara kanaafuu daa'imman akkanaa kana yoo argitan kunuunsaa akka kunuunfamtu akka guddifamtu biyyaaf akka barbaachistu beeka biyya kanaafillee bakka bu'uu danda'a dhaloota boru egeree isaaniin beektu haati daa'ima kana carraa daa'imman kanaan beekan guddatanii boru eessa akka gahan hin beekan an daa'ima kana wajjin amma iddoo torbaanuma kana keessa daa'ima 4 dhagahee jira karaa miidiyaa daa'ima 4 jechaa haati deettee argattee argamte torbii kana keessatti nama 4 jechaa qoy akkam jabaate dhaloonni moo morka wal jalatti ilaaltanii gataa jirtu moo an tokko miidiyaa irratti baheedha fi kiyyallee aboo jettaniitini moo sila maal yaaddaniitini deessanii asfaalti daa'ima bosona keessa keessu dee namni maal ta'e waaqa sodaadhaa uumaa keessan sodaadhaa boru bar biyya lafaa tana dhiiftee deemtaatis kan dubaraas kan dhiiraas biyya lafaa kan fudhattee hin deemtu gattee deemta qabeenyis homaa fayyadu amma namoonni baay'een ulaagaa gaa'ilaa jaalala yookiin gaa'ila mallaqa jedhanii ilaalu mallaqni gaa'ila hin dhaabu amma namoonni baay'een mallaqa argadhee hojjedhee tan booddee ilmoo argadhaa booddee heerumee tana jiraadha jettee daa'ima deesse gattee gaafa deemte umriin kee deemee biyya namaa tasaaddadee waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 jettee Itoophiyaa galtee gaafa Itoophiyaa galte nan heerumee daahoo jettee
marsaan laguu kee dhaabbate dahuu hin dandeessu daa'ima dura deessi gattee eessaa fiddare mahaani taatee hafuudha miti kan hojjette kana hoo atiin duuta irra eenyu nyaata nama biraa argite ilmoo warqiidha ilmoon qabeenya kee guddaa qabeenya addunyaa kanarraatti qabdu ilmoodha galatooma viidiyoo kana sheer walii godhaatti walaa gurfan daa'ima akkana yoo argitan guddisaa hin gatina wajjira maadagoo geessaa dhugaa saapoortii ni goona